وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. Keenya bana دي فما Gradis. بقدر هنا أستاذ ندي بياني جراني تفضل. هاي ندبر. أبشر كنا كنا جريتي هاسي كنا واحد دو سريع قطع هم دكي سودا بو سريع قطع أبشر challenge ميك أجرات ورا هنا دون تفضل. واتك هاي ندبر. أبشر قمتشو سيبوس سامبيكنا of jajjabees inshallah ergaa kee ergaa jechuun أبشر. nama guddaatu ajjalatti nama hedduu si dhaggeeffataa jira inshallaati. أوديو يا ربي دخي دبر فضل هاي حاسة هي. يا دندبر فتشوفه Xiqqoo bakka naamichaas bakka naamichatu jiraachaa hin jiru ammaaf karaan deemaa jira dhugaa dubbachuuf habayyaa akka dhuffadhettan jira karaan deemaa jira أيوه. borus akka carraa ta'e naamichatu waan ta'eef daqiiqaa xiqqoos taatu fayyadama jedheen. هاي. Dhaamsaanii qabu uummata islaamatiif warqii isinii kenname kana uffachuu wallaalinaa kennaa isinii kenname kun waan xiqqoo miti. Ani gaafani istiilitti amanaa ture itti garagarii kadhachaa ture inni miskiinummaa koo laaleetti kan inni fayyisaa ture malee siiliin ilmi namaa harkaan boca nama fayyiseeti miti. Ijoollee keenya dhugaa dubbachuuf umurii kiyya guddina kanaanii nan qajeela gaaf tokko rabbi tokko malee jedhee yaadee hin beeku. Garuu hunduu fedhimaadha. Saatiin ta'a jiraachuun du'uunis dhukkubsachuunis fayyuunis ani jechuun irraa badhaasa guddaan badhaafame. Akkan immoo waa hundaa mo'adhu abdiin qaba. Maaliif jennaan isa tokkicha malee dacheef samii kan uume isa malee waan jedhee qabadheef. Ilma namaan waan jibbatame isa gubbaarratti akkan jaalatamu waan abdii godhadhee jiruuf. Ayya kenna mee achas bayte al tokko fagagtaa kee barbaanna boo'icha kee miti al tokko fagaggi jedhime kolfa ilkaan kee kana argina. Kolfa kee barbaanna al tokko. Dhugaa keessaan arreeduun itti dhaga'ameen beeka wanni isaa hedduun gammachuudha. Sitti dhaga'amin al tokko as nu bahin beekna akkasitti dhaga'ama al tokko as nu bahime al tokko as bahiti fagaggi jedhi kolfa kee kana laalla. Please akkanaan nurraan deemniti. Fagaggi jedhiti nurraa baata akkasittiin malee akka ittituu nu boosistutuu boossummaan baanu inshaallah. Osoo boochuun bahini as bahi fuula bareedan taasisu. Kenna. Abshir. Ayyee of namba. Dhaggeeffadheen jira waan isin dubbatte isa duraa dhaga'een jira. Mudannoo karaa keessa ba'amu kana gufaata kana olgaa kan jedhamtu tokko turte taabi'ii keessatti fakkaatti. Isiin kun ergaa amantee kaate diqqoo lolli wayii naannoo jararratti ta'ee fuudhamtee utuu gurguramtu leetee chaayinaadhaan baatee mootii chaayinaa biratti qaxaramte mootii chaayinaa bitatee diinqa keessaa qaba. Booda lola taabi'oonni dhaqee utuu lola nu dhaqanii lola yeroo kuteebaa yeroo jarri dhaqanii biyya chaayinaa kana dhaqanii qabatanu mootiin mana keessaa maa inni amantichi jedhee warra shaahadaa dhufe kana egaa achirratti haasaa isaa jira ture. Gaafa jarri dhaqanii qabatanii jedhanu Allahu akbar namichi bakkeedhaa dhufe itti jennaan isinis diinqa keessa Allahu akbar jedhaa gabbaate beete olgaa kan jedhamtu. Mudannoon warri waan akkanaa ta'aa dhufe mudannoo warri waan akkanaa ta'aa dhufe namoota baay'ee jira. Abshir gara fuulduraatti inshaallah sabrii baay'eedhaaf nama gargaara. Taateen kaleessa yaadachuun ta'uu waan namarra ga'uutiifis waan namarra ga'eefis namaaf yaaduudhaafis waan akkasiitiin nama gargaara. Taatee waan akkanaa kana yoo nama mudate akkam godhanii jedhanii rabbi itti hafuu gaariidha. Maaliif jennaan duniyaa kana namni yeroo amma jiraate malee amma jiraatu hin beeku. Hangattiinuma jiraate kana irratti isa baree jiraate waan isa irratti dhufu irratti obsee rabbi isaatii wajjin nagaadhaan wal argee jannata ramuu keessaa ba'uu hin qabne badhaafama waan ta'e jennaan namni asirratti obsa guddaa isaa obsee rabbi isaa fuula gaariidhaan dhaquutuyyuu filatamaadha.
obsa guddaa isaa sabrii guddaa isaa rabbi siif kenna. Amiin amiin. Dhaga'iin ture waan isin dubbattu tura. Masha Allah. Waa'ee keessa nan fedha dhugaa dubbachuuf kan wajjin nyaadhee dhuge deebi'ee na nyaati sheek raayyaa keenya hedduu sin kabaja jalqaba irratti dhugaa dubbachuuf jechoota na harkaa badde sin hedduu galateeffachuuf boruutti qophii qaba ture yookaan sin hin argadhu jedheen osoo karaa deemuu na bayaadan taa'ee sin dubbisaa hedduu sin jaaladhaa sin kabaja sin kennaa uummata Oromooti. Dhugaa dubbachuu jechetti sin ibsu hin jiru nu caala rabbi sin jaalatu umurii keessa sin nuuf dheeressu siniif jira nuuf jiraadha ammallee du'aa keessanii na bira dhaabbadha isin malee homaa qabu kanaan booda firris maatiinis hiriyaan irree deebi'ee na nyaate deebi'eeti kan amantii qofaaf amantii jechuun kan dhuunfati yoo milkaa'ee kan itti milkaa'u yoon kasarees ana lubbuu kiyya garuu isa hundaa namummaa dhiisanii amantii kiyya qofaaf kan isaan odoorreen qabatin kan isaan na balaaleffatan gaaffii gaafadhee arrafamee muudii natti qabame waa hedduu narra gaame na jibbuu na dubbisuu dhiisuu waa hedduudha bichaa rabbi tokkicha malee hin qabu kan jedhan akkanatti sobdii hin qabu. Abshir. Akkanatti deemas. Akkas. Dhageesse waan siin jedhu dhugaadhuma takkatti dhufe akkasumatti deemasi. Abshirii. Dhugaadhuma akkanatti dhufe akkanatti jiraatas akkasitti fuulduratti deemas. Hanga fedhe yoo jedhe immoo deemsa isaan dhiisu. Dhugaan akkuma kana qaba kana hunda qaba dhugaan. Ganaa gara lubbuu keetti dhufuun hin malaa sanaaf obsi keessa darbe dhugaan akkasiisin jechaa Ustaaz Raayyaa. Rabbii kee bira waa tokko wanti taatu tokko iyyuu hin jiru rabbii si bira jiraata abshir. Wanni ta'amu tokko illee hin jirtu. Fir'aunaanii fi uummanni Fir'aunaanii fi dubartittiin mana isaa keessaa ilmaan isaatiin mataa mushuttu sun akhiraa achumatti wal arganii bar inni isii biddaan zayitiidhaan gubee affeelee ilmaan si meeqaa wajjiniin isii akhiraatti ergee waan duniyaa irratti hafuttiis fakkaate isa immoo rabbiin bahariidhuma kana zayitii godhee isuma nyaachisee achumatti wal argan hundi jiraatu inni miidhames inni miidhes achumatti wal argaa bar namni asuuf hin jiraatu guyyaa ofii malee immoo namni waan ta'u guyyaa isaa malee abadan abbaan fedhee nama waan godhu sababatti ta'a malee nama gochuu hin danda'u. Akkas. Saniifuu sitti nagaamin abshiree. Waan hundumaa rabbitu si bira jira. Rabbiin ati isatti amante sunsuma rabbii si wajjin hin jiraatu bar. Rabbii si wajjin jiru iddoo itti hundatti. Inshallah wallahi sada khaynya sagantaa kanarra kanti akkanatti nufdu jiraatu kan keessatti gammachuu dhaan dhagaame.